kun yayyadadhu utu harka keentane silaan bayyaanadhu daftee naga qabde gaafallina lubbee marmarsa kongoone joraa miilli dubbee. Hallelujah. Dibata tinno mana keeju. Amen. Farfanna tinno mana keeju. Lallaba tinno mana keeju. Beekumsa tinno mana keeju. Ilaana geeffadhu sittanima. Sagalee tinno ati of keessaa qabdu ishee maan Waaqayyo addunyaatti si baasa. Akkene Waaqayyo ani ennaan waan dinqiif dinqisiisaan siin hojjedhaa akkamitti jedheen Museen ani si hojiinan taa'e uleen si harka jiru kuni waan ta'urraa murameera muka ta'urraa murameera mi harka kee olkaas uleen harka jiru jedhime waan ta'urraa murameera jedhine banafe ameen jedhine fiite uleen sirka jiru kun salphaa miti muka ta'urraa muram uleen sirka jiru kun ulee qabatanii mana moototaa seenuu danda'an ulee ittiin biyya garbummaatti ba'an ulee ittiin rakkina keessaa ba'an ulee akkasiiti malee ulee qabda ulee qabda ulee sirka jira sagalee qabda ulee baatee jirta hinnimtuu diinota sirraa dachaasee eebba si nyaachisa. Tata yetu terus saboda zendoni bahagia dene sekredi alaraba shikaraba ulee fakir semboin hindi siar gajiru kun agaru kute bishan si basudanda. Hallelujah. Ni hallelujah ida sini. Hallelujah. Hah? Mana cerita? Hah? Oke. Dana berubah. Amin. Amin. Sonsa siari unarga. Karate dem tutti afura siari utujera. Afura silolu. Cabsira rawakaju. Hallelujah. Pakino wantati ojjettu si arka bitimma. Wantati arkantu infuratta serga bantanamti balle bafti serga ban warka nafda tis true, tis correct. Come kaki kas Sarraj Abira kana boda ini bifabdat Figines kes Sarraj Abira je fig never take a fig Jesus. Quanto figa? Jali Narraja Bera. Maka Yesus Narraja Bera. Ebike biyatti qabamee jiru jira. Iddootti qabamee jirutu jira ebike. Lelaasisi ta'ee irraa jalqaba. Gadhiifameera jedha dubbanna. Museenaan Waaqayyo akkas jedhe akkaataa dinqiina si wajjin ta'a. Inni harka kee keessa jiru kun barbaadamaadha. Inni si harka jiru kun filatamaadha. Akka dinqiin tan si wajjin hojjedhaa jedheen. Maaluma goota ennaan akka godhe ulee kee mee lafa buuse ennaan uleen isaa bofa ta'e. Irraa siqii jedheen irraa siqii itti siqii eegeessaa qabennaan deebi'ee ulee ta'e. Hamma immoo akka godhe harkuma kee kana fuudhii bobaa kee jala kaa'adhu ennaan harka isaa bobaa jala kaa'adhu. Hin lamtaan itti deebisee harki isaa isa silaatti deebi'e akka jedhe waan dinqisiisaan sirratti jalqabaa'e. Har'aan booda isa miidiyaan argitu jaala mana keetti dinqiitu jalqaba galgala kana. Ni akkasan har'aa kaasee dhime. Narratti jedhime. Mana koo keessatti dhime. Waaqayyo dinqii hin jalqaba jedhee fedhe. Amen. 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 Hallelujah. Waaqayyo ashawaa meedaa keessaa burqaa booruu nan boksa jenna. Walkaasa harka keessan. Sabni koo kana booda burqaa booruu hin dhugu. Maal goota reennaan burqaa booruu nan boksaa jedha Waaqayyo. Yeroo sadii googeera jedha. Dabalaa. Jedha. Dabali jedhee.
Maqaa Yesuusiin kan goge haa ta'u. Haleluuyaa. Inni kan biraan seera uumamaa dhattanii gaafa dubbiftan. Waaqayyo Yaaqoobiin etunni boo'u argitu. Yaaqoobii maal jedha beektu? Dafqa kootu mana ormaatti hafee maal laa wayyaa dafqa waggaa 20 mana ormaatti na jala hafee jennaanitu Waaqayyo qorii mana diina keetiif qorichan gota. Arraa jedheen ennaan dafqi kee mana ormaatti nafu. Mee dhaqaa dubbisaa macaafa qulqulluu keessaati macaafa seera uumamaa boqonnaa 30 lakkoofsa 37 argitu. Yaaqoobii akkaman godha ennaan Yaaqoobii ennaan harka kee keessa maaltu jira ennaan qottoodha jedhe. Akka gootu ennaan beenu caaqqaa gamaa sana dhaqi jedheen. Caaqqaa gamaa dhaqxeetu huulee gurguddaa 3 murtaa'e. Tokko sootalloo murtaa'e. Lama mixoo murta jedhe. 3 maal hulmaayii murtattiin jedhe. Huuleen kun jedhe boojuu kee biyyarraa badee dachaaftee sii galchiti jedhe. Dafqa kee waggaa 20 sii gala jedhe. Mana gulantaa rakkinaa gola diina keetti ergeera galgala. Yaa nama dafqi kee mana ormaatti hafee. Yaa nama dafqi kee jawween liqimsee. Yaa nama yakkuu dafqituu eebbifamuu dadhabdee. Waaqayyo akkasiin jedha. Gulantaa dukkanaa mana diina keetti ergeera. Semata tuba. Amen jettu. Amen jedhu gaafuun. Kana booda beeyyaa jedhe. Uleen tokko mana diina kee galeera. Yaaqoob ennaan dhaqi muree ennaan dhaqee ulee 3 muree dhufe. Uleen 3 kun ennaan wanta gurguddaa 3 irraa muramuu qabdi. Uleen kun ennaan wanta gurguddaa 3 fayyatti. Amen jettu dhabde. Inni si harka jiru mee. Abbaa ilma hafuura qulqulluudha. Amen jettu. Ulattiin 3 suni abbaa ilma hafuura qulqulluu bakka buuti. Amen jettu. Amen jettu. Akkana Yaaqoobiin Waaqayyo ulee kana murtaa'e. Erga sanaa booda waadaatu jira Yaaqoobii fi Laabaan gidduu. Akka ittiin jedhe akka carraa ta'e bushaayee yoo xixiiffeef naaffee kalee naaffee yoo isaan dhalanii siifan kenna sitti fudhataa jedhe. Waaqayyo galgala kana eebba keetti siif haala. Toon fudhatteerga. Galgala kana mee hin dhageessu eebba keetti mallattoo sii godha Waaqayyo. Atoo birriin qabotta, atoo makiinaan qabotta, atoo humnaan qabotta, atoo namaan qabotta. Hanoo kee bukkee Waaqayyoon sii buuseeraan. Atamma boogiin qabdu mana jireenyaan qabdu mana kiraayii galtu akkasiin jedhe Waaqayyo isatti galtutti mallattoo sii godhe. Amen. Wayyo. Ina geetu. Ina. Atamma no accounti da manni kun kantora sada kantor. Ati kenapa kairta? Amin jettu. Ati afuma yona amma jireenya minyaa'eera kun akkas taa'eera ani mana kira dhugaa Waaqayyoo dinaftu. Amen. Inaftu. Amen. Amin jettu. Amen. Amin jettu. Amin jettu. Biyya keenya sinitan baay'ee fakkaatu oduu intalli kun baay'ee ofirratti dubbatti yeroo sana reefu tajaajila jalqabna leensee hidhamte nu gidduudha keetti ani ittiin ennaan Ameerikaatti aneerumaa birrii faansiin ergaa waldaa makkan Yesuusii mandiif immoo montaarboo kiiboordiin bitee ergatti jedhaan takkeetti. Udah lagi kena ini. Nanti lagi setirum tadi itu jalan. Itu politikan dan ina kata itu ni. Ina kata Joan eten
Isayyuu kan Ameerikaatti heerumuu caalaa faranjiitti heerumaa hin ta'in. Abbaako. Wafuma irratti dubbatti. Sumuun immoo hin qabu. Hedduun intalli isheenoo adaadaa seebira mandiidhaa kaatee asoosaa gaafa dhattu asoosaa faranjiin xoopheree naguure badaka gaafa kun intalli magaallee bareeduudha mataan goda kee ciisa intalli roshee waaqeffadhu dargaggeessi dargaggeera. Horshippii gooti. Leettaan rosheen kaatee madargi qabattudha. Rosheen horshippii hundaa magana ishee asoosaati. Gootoo innaa misaa irratti intala ishee horshippii gochaa turtiin sun dhuftee misaa nyaattu jedhe faranjiin. Innaa waaman fakkaata. Arguma lafa jiran I love you. Isheenoo ingilippa moo beektiga. Naani as taraggaamiitu moo jira. Tajaajilu mana kan jarri asoosaa. Tajaajila kanii amma haasa'anii fi jaarraan deebi'ee dhufaa jedheen. Naani asoosaa fira koo baay'ee waan hin qabneef diinni koo baay'ee mandiidhu nuun jettiin. Firri koos baay'ee mandiidhu mandii hundaa akkana biisa guddaatti nafoota ennaan salphaadha jedhee faranjichi. Amiin hin jettu gaafa dhufanii miinzeen faranjii wayyoo wayyoo. Yaa nama kakoo. Ya nama kako, ya nama ofirratti dubbattu, barri seeru faaya. Satata faaya. Naani, wayo, innu maniga, dhufanii fileeniin asoosaatti bu'anii makiinaa kudhanii hin daawwataan ishee bishaan fakkaattu dhufanii gadi teteenyeega. Leessaanoo namoo biyya laati dhufte fakkaatti hundumtuu. Harga keekas baranamee morma hiitatanii seeran. Fudhatee kakao. Akkamitti jirtan ilmee nama sirra jiru. Si yoo waan sassalbaa didde zokkita. Baay'een keenya eessatti dhufne beektu. Iddoo qallaaliitti dhufne, iddoo magaggaleetti dhufne malee kakuun keenya fagoodha. Itti bu'ii nama si bira jirume, iddoo gadeetti hin du'in hidhiinme. Intala yoona kan namaa oolfaa marii hirkatti argitee gaggabin intalaa maaloo. Hange fagoodha maaloo giiftii komaa duuta. Hai laaffisee isaa ajjeesu, I say I love you. Takka sitti moo intala tokkotu jira amma nu bira jirti. Dhugaadha. Intala bataa beestiidha an abbaa fuuraa isheeti. Baay'een gorsa amma oolta muru hangalee keessa jirti. Baay'ee siiriyeesiidha bara. Waaqayyoo baay'ee jaallatti. Baay'ee jaallatti. Waldaa keenya keessaa iji ishee halkan sa'aatii 11 dhatte mana waldaa qulqulleessiti. Yeroo darbee waaqayyoota akkasitti hin jedhe. Ati bara 2000 fi isa 16 gara dhumaa gara naannoo walakkeessa shanaffadha miti ja'affaadha miti walakkeessa keessaa bilbila tokkotu si quunnamaa jedheetu waaqayyoo maskaraamaandi haruma koo kanatti dubbateetu baaqumee soosti jennaan eeggadda dinqiinatti himti paasterettiin eenaan anoo karaa masaayyuun bee dhiyeettii dammuudha garuu jireenya ishee gatti mini ijoollee akkuma gabara latteeti jedhu. Wayyoo.
Dhugaadha. Kiristaana masirriidhaaf hangafummaa akkasii jirti. Innaani iseenoo nama biyya Naqamteeti biyya Noorweey jiraatu tokko feesbuukii moo fasbuukii ta'is wal barani bagaatu. Gaafa wal barani inni fedheen gadda waldaa. Gaafa dhufu innoo naqata guutuu qalabatii dheengaddaa Finfinnee sharaatiin jedhannee goone eebbasaa dhageera. Amma saduftu kana barreessu. Harka kee gaasi. Harka kee gaasi. Akka jirtutti jirta taanaani ashawaa meedaa keessaa mini Ayiroopaadhaa sitti erga. Of gattee kennaa Waaqayyo sitti kenne gattee naan bade jedhi. Eliyaas Saraapitaa fi mandaraa dubartoonni itti ejjanii fi keereetiin darbe. Keereet iddoo itti cooma muranidha. Mana sooressuutaati. Saraapitaan mana dubartootaati. Kana lamaan isaa darbe. Mana moototaas hin dide. Coomni natti haafu jedhe. Kanaaf Waaqayyo qulfii bantii Waaqaatti kenne. Nama sebira jirutti bu'i. Darbi bira jedhin. Barba walitti nun qorina. Meekuticha dubbisime raaje. Obboleettii ko obboleessa ko Waaqayyo gaa'ila sirrii siif haa kennu. Mee akkuma kee warqaase sin eebbisaa. Ani nama Waaqayyooti. Gaa'ila haca barbaraa gaa'ila jalqabee kufu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin sirraa dhaheera. Gaa'ila gaarii si haa ga'u Waaqayyo. Mee dubbisime. Maqaa gooftaa Yesuusiin dubbisaa seera uumamaa 30:37. Yaaqoobis ulee muka garaagaraa. Yaaqoobis ulee muka garaagaraa. Akka ulmaayii. Mixoo. Sootalloo. Darbees qolaa. Darbee qola isaa. Irraa quncisuudhaan. Dhibbu burreesse. Inni irraa qunca'ees. Adiin isaa akka mul'atu godhe. Adii isaa maal ta'e? Akka mul'atu godhe. Inni yeroo bushaayeen bishaan dhuguu dhufanitti ulee darbee qolli irraa quncifame sana fuula isaanii dura bidiruu bushaayeen keessaa dhugan keessa hin dhaabe. Bushaayeen bishaan dhuguu dhufan kunis korbeessa kajeelanii argaman. Bushaayeen sunis uleewwan sana utuu ilaalanii in ari'an. Booddees ilmoolee harka kee kaas. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin. Eebbikee eetuu atasii jirtu garasii olaree wal ergamu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin olaruu haa jalqabu. Arraa jalqabee gu'a sirraa cabseera. Uleen kuni jedhe taa'iraati. Uleen kun namni taa'amman kadhanna. Uleen kuni wantoota gurguddaa sadii barbaachisaa. Tokko ulee jalinatiiti. Ulee fayyisu. Bila dhaggeeffadhaa. Uleen kun inni lamaffaa ulee ragaabaaf ulee haadha hiyyeessaa dhugaa ishee bakkeetti baasuudha. Uleen barana harka keetti kennamu kuni ulee dhugaa mootu haadha hiyyeessaa bakkeetti baasu ta'a. Mee waluma fuudhee harka kee. Ila nama saddeeti. Dhugaan kan jalaa dhokate. Maqaa Yesuus Kiristoosiin galgala kana dhugaa keessa bakkeetti baasu. Libaba suta rashida rabado sapora pasha. Repasa kura pasa. Bibi kaimiati. Isa luftiati. Asuma maal jetta. Wanta mataa keetti gadhiifamee sinulutu jira. Mataa keetti wanta gadhiifamee sinukuma mataan kee ilaalamteetta. Akkam si godha. Baay'ee sinukuma. Rifeensa mataa isaatii boqqisanii jiru. Bicaa durbaa tokkodhaan si keessaa buqqa'ee jira sammuu mataan kee. Mana dagaamee jira mataan kee. Akkati maraattuu sirratti godhamee jira. Ispeeshaalii yeroo dhiyoottatti kaanserii sammuu qabda jedhaniitu sitti bu'u. Garuu har'a Waaqayyoo kaanseriin godhanaan jedha. Kottu jiras ribaadii saaphoora shikafaa. Fayyisa moo fooyyessa Yesuus? Ati wanti kee baay'een si jalaatii faffashalaa'eetu jira. Wanta karaas jalaa dhaabbateetu jira. Barattaati. Bara meeqa kuttee? Maaliif dhiiste?
keessa turte. Balesa. Ras mataa kee kana zoodii. Sti? Jira? Ha? Maal hojjetaa jirta amma? Wanta kayyuu. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin balbala sii baneera. Misiraachoon sii banameera. Kan isii kadhadhu? Asuma jiraattaa? Dubbadhu kaa? Asuma jiraata. Maal hojjetta? Meeqa baratte? 12? Okay. Maasteriin eessa jiru? Sibira jiru? Amma jiru waldaa? Wanta handhuura isaanii irraa ka'u tokkoon argaa. Keessa deema, lubbuu qaba, miila cabsa. Dugda isaanii keessa deemee nyaata, harka nyaata, miila cabsa. Ceequus naannoo kana in cabsa, gadi ta'anii wal ka'uu dadhabu. Gara keessaa? Nukkuba. Ilaalamaniiru? Maal ittiin jedhe ogeessi? Neerfii namatti jala duuti yaate kee harka ol kaasaa? Mataa yoo dubbatte haa ta'u? Ani samma keenya akka itti tajaajilutu nu rakkisa. Baay'ee nama rakkiftu. Mataa yoo argaatanii nukkuma miti nan arge bakka. Natti teekaa? Hatkeen neerfiidha bakka. Kana booda hin xaxamu. Seera mana fincaaniitti baattanii gadi baaftu baattanii ol galchitu. Garuu Waaqayyo akka jedhe hoolaa koo sareen hin nyaattu jedhe Waaqayyo. Ispeeshaalii guyyaa 21 booda duuti haati dalagana. Haya haati qarree. Sana booda mooti bakka intuuti dubartiin kun. Haati kun garraamina baay'isee wayii. Hamma namni nyaatu beektu akka hamma namni dhugu beektu. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos ergamaa du'aa kan nama sanyii turraa dhabeera. Kanaa fayyiteetti keessaa rukuteera jedhee waamee. Neerfi namni Waaqayyootu. Akimiitu laalee nasaa ta'uu ishee itti maa dhuftee dhugaa baatee ati ka'e. Yesuus yaadanaal. Yesuus yaadanaal. Yesuus hin fayyisa jedha hiyyaati. Ergamaan du'aa mana keessan irra cabeera. Cabeera jedha hiyyaati. Jedha dabalaa cabeera jedha. The mighty name of Jesus Christ. Amen. Sinde cokkarraa hin eegaare ta'u. Wanta sitti darbatamee silolutu jira. Dhageesse. Bilisaatis. Gurra pasentire dile pora passa. Zeganaa tige. Kat. Eessa sirkuba? Keessa foon dhukkuba. Nervi jedhanii. Kat nervis battery no. Tosake. Lafaan gayyaarti. Jesus. Amen. Amen. Basi mama. Afura ke pakai bas. Resani. Jadi bas. Jadi lagi. Dah. Fai maka Yesus Kristus nama Nazareth. Fai na ida Jesus Kristus. Boleh saya kaima? Amen. Amen. Melu tani me? Tani me? Jera. Boleh ayo. Yes. Iman dan desa patut baik. Bisa baca kau apa sebab saya. Hidaika jawabana doa kasa kuftan jalana undar jana. Hidaika jawabana doa kasa kuftan jalana. Jana haleluya jana sulis. Zela baba Libara baba sekradia Repandola ba sekrabadela baba Rebala baba Imagine kot Doi ke affaire se devabe Doi ke affaire se devabe Guyyaa bittamii tokkotu fi akka dituutu fi Waaqayyo dhibee garaa kee keessa jirus akka tiidhamtee manatti galtuu fi diina biraa isa sirratti bahe hunduma isaa paralaayistii godheera. Ati paralaayistiin taatu jedhe Waaqayyo. Bilisa baateetta. Billaa sirratti
walla'uun arga. Waaqayyo habasaa keessarraa fuudheera jedha. Amen. Amen. Mee maayee maakitti qabe mee. Gadi jechuu wal jechuu hin dadhabdaa turte ati dura. Mee isti amma cheekii godhe natti agarsiisi. Dhugaadha. Injiru ulfinni injiru waaqayyooti. Jaartii kana duukaa namoota 18 galati manatti galeera. Hidhattee keessa du'e, jireenya keessa du'e, gaa'ila keessa du'e, galgala kana kaasee lamanii gaalichaati. Emmaayyi dhugaadha injiru. Istiin beekchi uffata ishee of ilaalime. Injiru galgala ciisuun danda'a. Waaqayyo maaliif tajaajilumti dhuguma ati tajaajiluudhaaf kennitee raawwattee dhaabde charchiin deemanaatti dubbatu maaliin mana keessatti warra nama ne wajjin jiraadha. Maali kun seexana baattee jirtaa jedhan yaa Waaqayyo gooftaa ani dabarsee of ajjeesuudhaaf jireenya bara baraatitti gubaa seenu jedhe malee ganama galgala bakka dhibeen himan dhab dhibeen koo manaa mana bakka maaliin dhibeen kee kun seexana sitti taphata beenuu si geechina xabala jedhan xabalatti si geessu turan ofii kiyya of ajjeesu na wayya jedha xabala dhaquura wayya bakka murteessan ta'aayu bakka ganamni gubaa dhalumti koona gubaa waliin fadhee deemu namni hundumtu bakka fayyaadhaan jedhaan gajjeessuun danda'u na gubaa lukti na gubaa ciisuun danda'u waan kanadhees kadhachuun an dadhabu harka koolitti qabaddaa tol qabe yaa Waaqayyo gooftaa gaafa na waamtu dhukkuba gurguddaarraa hidhaa gurguddaarraa seexana gurguddaarraa na baafte ammas immoo dabarsitee isatti akkanan laanne nan beeka dadhabee kun yaa gooftaa na wajjin hin ta'e mana koo dhakkarra koo hundumaa sitti kenne bara koo hundumaa jedhee ta'u baqanan ciisa ol dadhabe. Okay. Gooftaan Yesuus Kiristoos duratti balbala cufeera. Haleluuyaa. Arraa kaasee ati warra kaaniitiyyuu fayyina ta'a. Afura sitti galcheera. Afura sitti galcheera. Afura dhukkubsataa fayyisu. Afura seetana ifatu. Sirra shaara. Galan kwani shake. Sirratti haa ta'u. Amma kadhannaa sinii kadhadha. Ulfina argate. Daraba. Isalli abba. Sikadhu. Isa dhufte. Kasuma. Dhugaamo. Wanta gogaa kee kana nyaatuun arga. Wanta gogaa akkamsi godha. Ha? Sinukuba. Yes. You are free. Melissa. Yaadina ni Yesus lech. Yaadina ni Yesus lech. Infa Yesu ilmi Waaqayyo. Inojjatu ilmi Waaqayyo. Hidhojjeta jedha. Dabala hidhojjeta jedha. Shila baba sakrobiya naraba. Amen. Walba fuudha harka keessan. Walba fuudha Waaqayyo nama gargaarutu jira jedha. Nama gargaarutu jira jedha. Nama gargaarutu jira Waaqayyo. Nama gargaaru jiru jedha Waaqayyo. Isuna fera. Si paraba. Tuiko afera jedhe. Tuiko afera. Fayyaan keenya tamaadha. Dubbi kee kun nagaa miti. Sirriidha. Akkamsi godhan maayye. Si dhukkuma si nyaata. Si keessa deema. Ergamaa du'aatu sirra naanna'a. Baranoo natti cimteetti itti haasuuf taati. Na dhageessaa maayye. Dhageessaa. Dasaan isaarii shamaroo. Yesus bilisa baatetta. Bilisa baatetta maliin hoolisa. Amen. Ya akka kee urgaas. Nagadeerita. Kayirot. Ano jedha? Bakka mana puutikiin arga fuula kee duratti. Barbaada. Argate kun dachaa sirratti ta'u. Yerba dachaa sirratti ergeera maqaa Yesuus. Ergeera maliin hoolisaati. Bitaba suuta fayyaa. Battuma astamaariidha. Mana marga vaayirasii jireenya keenyaatu marga. Wanta jireenya kee keessa deemee si nyaatu natti mul'ata. Dhageessaa nagaan kee nyaatamaadha ammayyee.
Rukuma. Sini setan ni jireenya keerratti wanta ramade qaba. Suuraa kee fuudhanii suuraa kee irratti hojjetameera. Especially gogaan kee kun madaa ummaatiin rukutamuudhaaf. Rifeensa mataa keetii hanga godhan qeensa miila keetii madaa guddaa dhaan seexanni si dha'uudhaaf deema. Har'a garuu Waaqayyoo gidduu sii gala. Labadisa porra pasha kurra pasa trodia. Ini kon si kabun sa pam tayo barsiiftu. Ilalan tetta. Okay, marsin jede. Korecha sila taniro. Harga saba. Apa itu? Tulisnya kulkulau. Harga tikasa. Majita govala basekradia. Hey, separados satanika posa. Maka Yesus Kristus namicha Nazareti. Fai, omna dega Yesus Kristus, dega Yesus Kristus, dega Yesus Kristus. Daka. Dai fijera, devi maka belisa. Belisa. Si kata. Gini akas. Apa dia ikut sportnya apa? Kau tuh yang jibat kan? Si? Ada begini aja nanti. Ada tiba dari dalam. Demi suntuk murah merah sinjana wakai. Ati karamida, garangki kurkulo. Warna gajar tu kamuda, ati bija tim tu kamuda, bija tu funa ke tu aja, kaku kamuda, warna search ko aja tu kamuda. Rakesa tisto, lugana, warna sinjur, lugana, wakai yu akan sinjur. Akan nama atleti, akan nama figu era figu, istademi gurguddaa istaadiyeemii gaanaa irratti si arga. Maalli kun namichi kun atileetiidhaayi jedhee gaafataa ture gaafa lallabu. No, sana miti naan jedhee Waaqayyo. Maaloo dhareennaan biizinesiidhaan jedhee Waaqayyo. Fiigicha maraatoonaan fiigsisaa jedhee. Ameen. Fiigi bayi. Yesus Kristus ini, amin tersentuh nakela, amin tersentuh kerja nama Yesus Kristus ini, amin jadi kau, amin. Deb, lebih saja, jadi fayera jadi, jadi fayera jadi, nanti Yesus Kristus ini sekian, saja ini, maka Gusta Yesus Kristus 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 ini, maka Yesus Kristus ini, jadi fayera jadi, awak jadi benar-benar fayera. Om nanti Yesus Kristus ini, 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 benar-benar wakayutif, benar-benar wakayutif. Yesus hidup, Yesus hidup, boleh cerita. Yesus hidup, Yesus hidup, hidup aja itu. Yesus hidup, boleh cerita aja ini, boleh cerita. Yesus hidup aja ini, Yesus hidup, Yesus hidup aja ini, Yesus hidup, Yesus hidup aja ini, Yesus hidup, ganti nama aja ini. Harga kita berkata nih, Yesus